السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا. أنا عاملة من أثيوبيا. بسوي لكم طريقة الشاورما. يعني أنتم قلتوا تكلمي أثيوبيا. عندنا عاملة تفهم أكتر يعني من أثيوبيا، عشان كده بتكلم لكم في اللغة الأثيوبية. اللي عندي عاملة تسمعيني، أنا بسوي طريقة الشاورما يعني في الأثيوبيا. foon handaaqqoo jechuudha. Xixiqqeesseen kukkutee achi kukkutee miicee loomii illatti goeran jettanii loomii jechuudha fi kallisa jedhamu isaatiin miicee akka inni foolii shittaa ምናምን hin goonneef jecha miiceetaniin wanti godheen xaasaa kanatti naqeetaniin jechuudha. Qullubbii adii beektu qullubbii adiitti go'ee qimamiisaa jechuudha. Asitti akkasitti filfila aswaadii jedhama. Filfila aswaadii leela kanatti go'eera. wanti jira jechuudha kan gubaa jaallatullee jira, kan hin gubnellee jira jechuudha. Ijaanillee ijoolleef hin hojjeen jettanii ijoolleef hin hojjedee qimamii wanta guggubu kana ittiin gooneen jettu garuu akkasumatti yaanii isin immoo itti gochuu dandeessu. Qimamii jechuudha barbaree faa kana qimamii faatti babbaayisuu dandeessu jechuudha. Achiin wanti ittiin go'ee roobii jechuudha. Roobii masa jedhan jechuudha. Isatti gootu yoo isalleen qabdan ta'e kireema xabakaa jechuudha. Isallee itti gootu jechuudha akka hin gogneef jechuudha. Dijaajiin sun akka hin gogneef ittiin go'e jechuudha. Itti go'een zayitii illee itti go'ee zayitii itti go'e jechuudha. Kanaaf keessatti waliin makee xaasaa kana keessatti jechuudha. Achi qimamii isaa hunda isaatti nannaqee jechuudha. Zayitii illee itti go'e jechuudha. Waliin makeetaniin achi nanka waliin makee jechuudha. Akka qimamii isaa fi zayitiin isaa waan hunda isaa wal fudhatutti jechuudha. Achi magilaa kana wanti irraan kaa'ee jechuudha abiddarra. Foon kana illee itti go'ee kunoo abidda isaa gadi qannaseen jechuudha. Ittiin qadaada. Achi ittiin qadaada qimamii waan hundaa isaa itti nannaqeera jechuudha. Achi waliin hin makaa. Waliin makee booda jechuudha. Achi nan qadaada. Abidda isaa illee itti qannaseen jechuudha. Warri hin qabnellee jechuudha. Warri kireema xabakaa illee hin qabne, warri roobii illee hin qabne rakkoon qabu bishaan xiqqootti gochuu dandeessu. Anillee akka hin gogneef kanatti hin go'e jechuudha roobii kana. Waliin immoo kireema xabakaa kanatti hin fayyadamee jechuudha. Achi kanada achiin jechuudha itti goonee abidda isaa kanallee qadaddisaa itti qadaannellee kaanna jechuudha xiqqoo. Ammallee buqqisneellee waliin makna. Achi yeroo bishaan isaa fixatu jechuudha. Bishaan illee hin fixata jechuudha. Amma kanaan roobii kanatti godheera. Bishaan illee ittiin goone kireema xabakaa kanatti hin fayyadame. Achi waliin hin makee ammallee jechuudha hin fixate jechuudha. Fixatee yeroon akkas dijaajii isaa akkas ilaalu dijaajiin isaa xiqqoo hafan jettu. Xiqqoo hafa ammallee kireema xabakaa jechuudha xiqqoo irratti hin go'ee irratti godhee akka inni boodallee hin gogneef jechuudha. Itti godheen achi ammallee xiqqoo abiddarra kaa'ee achi immoo nama warri kana hojjetan jechuudha. Sa'aatii faariifattan jechuudha. Ijoolleellee barumsa irraa dhufanii beelahanii nyaata kana hojjetu ijoo iraatiillee qursiillee irra barraa yoo ka'an jechuudha. Nyaata kana yeroo hojjetan jechuudha qallaaliidha jechuudha. Isinillee hin dhibu. Waan tokko illee hin barbaadu jettu qallaalimatti hojjettu. Sa'aatiillee isin ittiin fudhatu ariifachuuf illee isinii ta'a isiniin jedha. Anillee viidiyoo kana namni akkas hojjechuu illee hin beeku jettu. Dubbachuun illee bakka tokko natti jabaata. Isheen madaamii mataa akkasii dubbadhu namni naan jette jajjabeessite jennaan hin dubbadha. Isaaniif turuu dubbadhu naan jette anillee badaallee hin beeku. Garuu bakka naasa'utti inshaallah isinii galuu danda'a. Isinillee akkuma koo kanatti jechuudha hojjettu isiniin jedha. Qimamiin isaallee badaa miti. Ankooma wanti jedhe kanatti hojjee jechuudha. Qimamiillee ittiin go'u ijoollee fi kan gubu jechuudha. Kan hin gugubne kanuma qabbanaafaa baabrikaa namni akkas akkasii ittiin go'a jechuudha. Kan hin gubne ittiin godhalaa kun amma bishaatee jechuudha. Bishaan isanii kireemii sanatti godhee fixatee jechuudha. Mannis waliin makee irra kaa'een fixatee bishaatee jechuudha. Bishaatee fixatee jennaan jechuudha. Kazaan kireema xabakaa xiqqoo isheettiin go'ee akka illee booda jechuudha hin jabaanneef hin gogneef kireema xabakaatti godheen waliin makee jechuudha. Waliin makee bakka bishaatee amma ta'ee jechuudha hundisaayyuu waliin makee ka'ee bakka ittiin qadaada jechuudha. Dhume jechuudha ma bishaatee bakka finnee hojiinsaa jechuudha.
achi isaa booda kunoo waliin makni bishaatee jechuudhaan beekama malee akkallee bishaatee jechuudha la. Achi fixee kun immoo jechuudha waraqaa zibidaa isa jedhamu beektu miti. Yaanillee akkasumatti hin jedhamu garuu achitti maal akka ta'e hin beeku. Kun immoo jechuudha kubuuzii jechuudha. Kubuuzii amma ijoolleen mana kanaa jechuudha. Fayyaa isaan nyaatanii jettu gargariin bana jechuudha. Gargar baneen kunala maayonezii ittiin go'ee fi kachabii ittiin go'ee jechuudha. Akka barbaadan jechuudha. Akka ijoolleen isaanii tokko tokko ammoo jechuudha. Maayonezii kanallee barbaadanii wayiin kachabii bichaasanii hin jedhu. Warri barbaadanii immoo kachabiillee maayonezii illee jiru itti goota jechuudha. Itti goota itti haxoofte jechuudha kubuuzii sanatti. Achi immoo dijaajii sana fuutee bishaatee irra silaa fiddee jechuudha itti goota. Achi itti gootee fi bakka waan makallaalii ta'een jettaniire. Kun amma ga'u jechuudha. Maankaa 2-3 illee jechuudha. Likkiimatti jechuudha kun oolaa. Achitti goggootanii kazaan hin martu jechuudha. Maruusaa jechuudha kun oolaa viidiyoo isaa kan warreen gallee fi irrees maratti ilaaluu danda'a. Hin martu achi martanii isaa booda ani kan akkasittiin hin go'een jettanii fakkeenyaaf amma jechuudha warri kaanii warri gurguddaan jechuudha filfilii fa barbaadu. Filfilii masuma garshaa sana jechuudha. Anillee filfilii man jira achitti illee akkasuma jechuudha. Mitiira filfilii kana jechuudha itti gochuu fi dandeessu jechuudha. Warri gubaasa jaallatan jiru. Qaaraa namni illee itti go'amu jira. Yani akka abbaan barbaade jechuudha. Akka abbaan filate jechuudha. Kun amma jechuudha mareeraa kun oola. Mareetanii jechuudha waraqaa zibidaa kana beektu silaasa. Kana jechuudha ittiin maraa jechuudha. Akka illee kubuuziin isaa hin googne. Hawwisa nyaatuuf illee jechuudha. Itti tola jechuudha wanti kun. Akkas gootanii martu. Kun amma mareera. Ammallee akkasitti maree jechuudha. Ammallee barbaadan akkasuma gootu. Kachabii midhaanii maayonezii akkasumatti gootanii jechuudha akkuma duraatti. Warri kaanillee jechuudha amma fakkeenya jubunii fa'aa wanti fa'aa kan jaallatan jiru. Jubunii masmaasii jechuudha inni jubunii manjaa'ee jubunii fa'aa kan jaallatan jiru. Warri immoo kan hin jaallanne illee jiru. Isa fa'aatti gootuufi jechuudha akka abbaan sanitti matetti hojjettuufi jechuudha. Inkollee ijoolleedha yaanii jubunii wanti kana jubunii illee jaallatanii maayonezii fi kachabii jechuudha. Achiin isatti hin godheefi jechuudha. Kun olaammallee maree jechuudha. Qo'amma ga'in ilaaltu kana jechuudha. Lamatti kuteellee isinitti agarsiisa keessa isaa jechuudha. Kun ola kutee akkasittiin ilaaltu jechuudha. Lamatti illee yoo kuttanii fi jechuudha abbanni nyaachuu barbaade akkasitti illee nyaachuu danda'a jechuudha. Inshallah yoo isinitti tolee jechuudha kanatti hojjechuu dandeessu isiniin jedha hunduma keessaniif iyyuu. Madii kanadha jechuudha warri afaan kollee isinii gadu didee madaamiin keessanillee itti wanti jettu madaamiin kollee isinii dubbatti jechuudha afaan arabiitiin jechuudha. Isinii dubbatti isin immoo irratti dhaggeeffadhaa inshallah kan isinitti toletti itti hirmaadhaa irratti hirmaadhaa isiniin jedha inshallah waan dhaggeeffatanii fi galatoomaa hundi keessaniyyuu isiniin jaalladhaa isiniin jedha inshallah. Wallah qalaalii tokko mi'aawun jettu yaani nyaatanii ilaaltanii jechuudha. Hojjedhaati nyaadhaa ilaalanillee hojjedhee jechuudha nyaadhaa ilaalinatti mi'aa hin jettu hojjechuu fedhu hin taane jechuudha. Qalaalii tokko mi'aawu mashallah. انتم الحين اشتركوا يعني في ناس ما فهموا يعني اذا ما فهمتوا مدام تقول لكم في العربي يعني تقول لكم كلام اي خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام هذه العاملة الأثيوبية الحمد لله قالت كله بالأثيوبي. شلون هو اللي ما فهم اللي يتابعني بالعربي هذا علموا شغلاتكم الأثيوبيات والله من ألذ الأكل اللي تسويه لأن هي كانت مشتغلة شيف طباخة كانت مشتغلة في مطعم. هذه شلون تاخذ الدجاج وتقطعه وتنقعه بماي وملح وخل عشان الزنخة عشان الريحة. بداية قالت لكم كذا أنا بختصر كلامها كله بالعربي. بعدين تاخذه وتصب عليه زيت زيتون، إذا عندك راب حطي راب، حتى لبن اللبن العادي، حتى حليب، أي شيء متوفر، حتى ماي ما لازم تكلفوا على نفسكم، حتى ماي تنقعي فيها. بعدين تعصريه وتحطي على المقلة يعني ما أعرف اسمها تسمونها أنتوا. هذه المقلة احنا نسميها المقلة يعني هذه الطاسة
يسموها المصريين الطاسة بدون زيت، لأن فيه زيت زيتون، وتقلبي إذا شفتي نشف تصبي عليه ماي، ولا تصبي عليه كريم الطبخ، ولا ملعقة راب، ولا ملعقة حليب سايل عادي، أي شي متوفر. تخليه ينضج، بعدين تلفيه، تحطي الخبز تفتحيه طبعا عشان لا يصير متين، تحطي فيه مايونيز ولا كاتشب او جبن او بدون شيء، وتحطي مخلل لان هذا الحق اطفال، ما حطت مخلل، تحطي مخلل او تحطي خيار فريش طازج، اي شيء تحطي، حتى في ناس يحطوا بصل مبشور وطماط وكذا، بس على كل واحد حسب رغبته، وتلفيه تصير على قولتهم همهم، اكل لذيذ ومغذي للكبار والصغار. تابعوا عاد العاملة، تعبت وهي تسوي الفيديو، نشكرها، من لم يشكر الخلق لا يشكر الخالق. تابعوها. وهذه سوتها هي علشان من أجل اللي عندها عاملة أثيوبية، من أجل إنها تتعلم، مستعدة تسوي أكثر وأكثر. إذا شافت منكم دعم لا تنسونها بالدعم. نختم كلامنا مثل ما قالت بالسلام عليكم والصلاة على النبي وآله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من الدعم.